Aisha Marka foon dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala biiftuu miidiyaa irra jirtu jechaa nageenya bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu kun chaanala odeeffannooti. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib sheerii laayik gochuun dagatinaa miseensa keenya ta'uudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan waamicha isin dhiyeessa. Kallattimaan gara odeeffannootti isin dabarsa. Oromiyaa fi Amaaratti namoota nagaa butanii qarshii gaafatuun akka dhaabbatu Ameerikaan gaafatte. Itoophiyaa keessatti maallaqa argachuuf jecha namoota nagaa fi barattoota butuun akka dhaabbatu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maasingaan waamicha taasisan. Dubbiin dippiloomaasii olaanaa USA kun kan dhagahame erga naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti barattoonni 100 ol butamuun isaanii gabaafamee boodadha. Waggoota muraasa darban eegale keessumaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti namoota oggoranii qarshii gaafatuun hawaasatti yaaddoomera. Ambaasaaddarri USA gama toora miidiyaa hawaasummaa Embaasii Ameerikaa Itoophiyaatti argamuun dabarsanii torban darbe barattoonnii fi imaltoonni 100 ol maallaqa argachuuf jecha butamuu isaanii ibsaniiru. Kan tibbanaa fi irra deddeebiin Oromiyaa fi Amaaraa keessatti namoota butuun walitti bu'iinsi yakkamtoota humna akka horuu fi olaantummaan seeraa akka laafu agarsiisa jechuudhaan dubbatan. Lammiilee nagaa fi barattoonni maallaqaaf jecha butamuun dhaabbachuu qaba jechuudhaan itti dabaluudhaan dubbatan. Magaalaa Finfinnee fi naannoo Tigraay dabalatee namoota oggoranii qarshii gaafatuun lubbuu lammiilee nagaa balaarra buuseera yoo jiran. Baatii darbe shamarreen ol adeemtuun Tigraayitti butamtee qarshii miiliyoona 3 gaafatamte ajjeefamtee argamuus dubbatanii jiran. Torban darbe imaltoota naannoo Amaaraa magaalaa Dabarqee fi Bahardaar irraa ka'uun imalaa turan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaatti waxabajjii 25 bara 2016 dhattootaan oggoramu. Bakki namoonni kun itti butaman magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 55 fagaattee kan argamtu naannoo magaalaa Gabra Gurraacha ta'uu kanneen BBC'n ijaan arganii fi maatiin namoonni jalaa butaman BBC'tti dubbataniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa naannoo Oromiyaa irraas ta'e federaalaa wanti jedhamu hin jiru. Sababa namoota oggoruun naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti dhaqqabuun maatiin namoota jalaa butaman gadhiisisiisuuf maallaqa guddaa gaafatamaa jiru. Warra oggoranii fi kanfaluu maatiin kadhaaf daandii irratti ba'uun illee akka dhagame dubbatama. Kana kan kanfalame yoo gadhiisan kaan immoo ajjeesuu fi achi buuteen isaa ni dhabamsiifama jechuudhaan namoonni dubbataa jiru. Naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti namoonni mootummaa fi hidhattoota waliin lola keessa akka jiran ni beekama. Hidhattoonni namoota butanii irra deddeebiin himatamuu isaanii garuu ni waakkatu. Ministeerri raayyaa ittisaa Raashiyaa Yuukireen keessatti bakka namoonni siivilii jiraatan irratti misaayila fuudhuu geggeessuu haalan. Ministeerichi ibsa baaseen waraanni Raashiyaa bakkeewwan industirii waraanaa Yuukireenii fi buufataalee qilleensaa qofa irratti xiyyeeffatee akka turee fi badiinsa Kiyev keessatti mudate balleessaa ittisa qilleensaa Yuukireeniin komatan. Dhugaan jiru garuu osoo Raashiyaan jalqaba Yuukireen irratti misaayila hin dhukaasne ture Yuukireen ittisa qilleensa ishee sochoosuu hin barbaachistu ture kan jedhu garuu hin dubbatamne. Jimaata darbe Kireemlii keessatti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin yaada furmaata dippiloomaasii waraana Yuukireen keessatti geggeeffamaa jiru deeggarra yoo jiran dhagahamanii turan. Innis waa'ee jalqabbii nagaa dubbatee turan. Garuu guyyaa 3 qofa booda kunoo kan har'aas haleellaawwan cimaa Raashiyaan ji'a kana keessatti Yuukireen irratti raawwatte keessaa kun isa cimaadhaa fi faallaa isaa turan. Raashiyaan Yuukireen keessatti haleellaa guyyaa saafaa raawwatteen hospitaala daa'immanii irraan miidhaa qaqqabsiisuu yoo xiqqaate namoonni 31 ajjeefamuun gabaafame. Haleellaa Raashiyaa hospitaala daa'immanii kana irratti walitti fufiinsaan raawwatte namoonni 2 ajjeefamuu qondaaltonni himan. Daa'imman hospitaalicha keessatti wal'aansarra turanis gulukoosii irree isaanii irratti baatanii akka baafaman yoo ta'u maatiin baay'eenis caccabaa hospitaalichaa haleellaan barbadaa'e keessa ijoollee qabatanii jajjabina barbaadaa jiru.
Lammiileen Filistiin magaalaa Gaazaa keessa jiran Israa'el erga haleellaa onkololeessa torba Hamaas raawwatee booda waraana Gaazaa keessatti eegale as haleellaa boombii cimaa akka isaan mudate dubbatu. Taankiiwwan Israa'el hedduunis kallattiiwwan adda addaa irraa giddugala magaalattiitti dhiyaataa jiraachuun gabaafama. Tajaajilli yeroo hatattamaa siivilii Gaazaa akka jirutti namoonni hedduun ajjeefamuu amana. Haa ta'u malee sababa lolli magaalaa Gaazaatti aanaalee bahaa fi lixa aanaalee hedduu keessatti gaggeeffamaa jiru hangammaatti isaan bira gahuu hin dandeenye. Hospitaalli Al-Ahlii dhukkubsattoota isaa gara dhaabbilee yaala ammaatti naannicha keessatti hojjechaa jiru tokkicha geeffamaa jiraachuu hospitaalli Indooneeziyaa duraanuu garmalee namaan guutameera. Haleellaa kanaan bakkeewwan miidhaan irra gahe keessaa tokko kan kanaan dura namoonni akka baqatan hin godhamin Teel Al-Hawaa yoo taatu amma uummanni achi keessa jiraatu akka baqatu humni waraanaa Israa'el ajaja kenneera. Hidhata waaree booda IDF ajaja haaraa kan kennan Teel Al-Hawaa fi naannawaalee Sabaraa fi Al-Rimaan kaabaa fi dhihaas haguuguu baaseera. Jiraataan magaalaa Gaazaa tokko Abdul Gaanim diinni duubaa fi duraan nu marseera. Galanni immoo fuuldura keenya jira. Eessa haa deemnu jechuudhaan gaafata. Kana keessa kaanis eessa akka deeman akka hin beekne dubbatu. Karaa tokko qofatu jira. Innis kan gara kaaba gara naannoo buufata doonii magaalaa Gaazaatti geessudha. Gariin ajaja bahaa jiru erga isaan qaqqabee booda bakkicha keessaa baqatanii naannoo isaan itti baqatan haleellaa boombii Israa'el jala akka jirus dubbatanii jiru. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo ammaa kana fakkaatan odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha.